Hi hordoftoota the YouTube channel fayyuu jaalala akkam jirtu nagaa keessanii abbaayee nagaa hooti har'a akkama kan jedhu beeku bakka baay'ee gammadee jira gammachuu kiyya bakka akkana godhu beeku akkam jedhee sinitti waa nama beekatu na gammade garuu hordoftoota 27 namni qaba hundi keessan kana na gammadan taana bakka isin nama miti jechuudha namummaadhaan na gammaduu qabdu warri na jaallatan na gammaduu qabdu especially warri biyya arabaatti wagagalte fayyotani waan kun carraa kun naqaqabu saammoo basmaama gammachuun garuu of nama wallaalchisa yeroo tokko ani beeku waan maal jedha sirriitti bashalu yeroo jireenyi baay'ee widdii yeroo wantu hundumtuu widdii yeroo namni hiwadadee sanatti kanatti jedhu kan keessatti Lotoorii naa bahe Lotoorii miliyoona tokko sayyoo akkamitti kanaa bahe sinitti immoo akkuma carraa akkuma tasaa waraqaan isaa leessa jira kan ittiin naqaqqabee foormii isaa guuteera jechuudha. Already foormii isaa guutee fixeera gara akkaawuntii irratti illee dabarsee viidiyoo waraabuuf illee naataan yeroo sana jechuudha. Sababni isaa bakka anuu of amanuu dandeenye ka amma akkaawuntii kiyya irratti naa darbee darrasanii isaa waraqata isaa fudhadhutti gammadee of bakka hin bareechuudha. Amma garuu ergi manatti galeessuma ugumaa jedhee ugumaa har'a ganama naa xumurame bakka maal jedhe sinitti waan miliyoona tokkoon garuu maal gochuun qaba carraan kun garuu hunda keessan sinaa qaqqabu. Bakka karoora baay'een qaba waan ta'eef waa baay'ee hojjechuun barbaada waan baay'ee jijjiiruun barbaada jireenya biyya gurguddaa jiraadhee galiira waan ta'eef akka sanaa osoo hin jiraadheen jedha manni goosoo akkana bakka manni goosoo seeraan qulqullina qabaateen jedha waan garuu kun argee qaba isa barbaadu argee jechuudha. Hammamnaa gammadanisti Lotoorii miliyoona tokko baay'ee kun guddaa ta'e miti garuu haala yeroo kanarratti guddaadha miliyoona tokko jechuun. Miliyoona tokko jechuudha baay'ee guddaadha haala amma ani keessa jirutti haala qaala'insa haala jireenyaa haala hundumaa ilaallatee miliyoonni tokko maal jedhama miliyoon bakka miliyoon soo biig jedhama soo manii jedhama fayyuu an kanaan dura sinitti himan ture garuu nan shakkee nan sodaadhee waan akkana dafanii dubbachuun sirrii miti. Wanta tokko jechuudha waa'ee akkasii Lotoorii carraan garaagaraa namaa bahu dorgomii garaagaraa dorgomanii konkolaataa badhaafamu waan akkana dafanii dubbachuun nama sodaachisa maaliif akkuma nama jaallatan qaban nama jibbamas qabu kanaaf namni karaatti nama naasisu hin beekamu karaatti waan tokko nama godhu hin beekamu amma waan sun xumuramee maqaatti naannee obiriitii akkaawuntiitti galee konkolaataa ta'e maqaasa minaamin libiree qoxxarsee ishee jedhan hamma maal ta'utti dubbachuun it is so difficult. Har'a garuu namuma bishaan daakuu fakkaadhe bakka maal jedhee sinitti yoo miliyoona tokko manni koo jijjiirame manni koo xumurame jechuudha manni an jammare xumurame jechuudha haala salphaadhaan bisuma miliyoona tokko kanammoo manitti akka mana farinjiitti xumuradhee meeshaa isaa maal godhe amma satti aanu konkolaataan waaqni qopheesse waan ta'eef hin dhibbadhu siniin jedha fataayidhi waan argadhu walitti zinitee qulqullina nan jiraadha konkolaataan yeroo ishee eddee ammas qosoqqosee ufti mala kunoo miliyoonni tokko qosoqqosee ufi dandafqe gammachuudha waan gudee Guma garuu akkamidha gammachuun hamma kana nama gammachuun of nama wallaalchisa gaddis of nama wallaalchisa amma tempereechara koo too ilaalame amma yoona 38 ta'a bakka haayidha bakka baay'ee nattoo gammachuu keessa bahe dafqillee baay'ina keessa yaa'aa wayne waan hundumtuu koo akka tasaati kan namaa ta'us akka tasaati kan namaa milkaa'us akka tasaati waan nuti gamu akka tasaa namaa milkaa'a bakka itti dhiphatee miti namni itti cannaqamee miti namni kana dirqama nafa ta'uuf jedhee miti yeroo isaa eegee waan hundumtuu zacci qab jechaa dhufaa yeroo sana maal jettaga fataayetta gaamma
ijoollee obboloota koo xinnoo shifataan godha. Qabrannan godha. Bakka birrii yoo ta'e waaqannaa kenna lootooriidha waan ta'eef hojjedheen arganne ittiin dadhabne kana waan tokko bituuf hin qabachuu. Yoo xiqqaate wanta kennaa taatu hanga 50,000 waan tokko biteef zachi godha. Laaptooppii kan hin qabne laaptooppii bituun qaba. Yaa warra baratan laaptooppii tokko namuudha. Bakka akkana gochuun qaba. Angaruu mana kiyya umurabee chura intumuran baay'een keessan gaafachaa turtan manni kee akkam ta'e wayyomna umurame bakka miileena tokko angaruu waraqata saayyuu qaatan gateesi jechuun gatee rannaan jedhu namni yeroo baay'ee yeroo namni lotoorii yeroo kutu naabaa jedhee kutu callisee waanuma lotoorii ta'e kuta. Lotoorii fideen kaan irraanfata yunda gatanii bakka lakkoofsitti yeroo barbaadamu wanta inni kute sana yeroo barbaadamu yoo ilaallatu isa ta'e argamu. Namoota baay'eedhaaf lotooriin bahee akkanatti warreen karaarra ta'an illee akka carraa lotooriin bahee fi warri sooroman jiru. Bakka akka carraa namichi tokko kaaffee hojjetaa suma fakkeenya wayii isinitti hima kaaffee hojjetaa. Humaan qabu bakka warri kaaffee hojjetan humaan qabanii walum naamin bakka astanaagadu kaastomarii geggeessu malee humaan qabanii tiippiidhaan kan isaan jiraatan baay'inaan jechuudha. Tiippiin asiin jedhu namni kaffaltii yeroo kaffalu deebi'u namoonni tokko deebitti dhiisanii fi deemu warri kan irraa fudhatanii xiqqoo hambisuu fi ishee walitti qabatanii baay'inaan isaan jiraatu. Namni sun garuu akka carraa ta'e yeroo tokko lootooriin hin baaf jechuudha. Lotoorii yeroo bahuu fi namni suni birrii lotoorii isaa sana kaaffee guddaa ijaarrate. Kaaffee guddaa banatee garuu hojii isaa sana hin dhiisne. Maaliif jennaan osoon hojii kana hojjedhuuti lotooriin kun naa bahee kana hojii kana tuffachuun qabu. Hojii kana nan hojjedha sirriitti hojjettoota koo faana nan hojjedha. Hojii sananis immoo waan naa kenneera itti gammadi. Kanaafuu ani fayyuu jaalalaa hordoftoonni jechuudha. Miileenii tokko naa bahee jedhee waan qilleensarra of adeemsisu sin qabu waan hin jedhu sin qabu garuu gammachuu kiyya akkanaa hirmaata qofa. Kana qofaan sinitti hime yeroo baay'ee akkuma faamiliitti waliin jiraanne waan ta'eef yeroo gammachuu argannu yeroo waan tokko yeroo qopheerru waan hundumaa sin biraan gahan tura waan ta'eef kunis gammachuu kiyya naa hirmaadha. Singing jedhama. I love you so much. Na video kiyya kana fakkaata itti al takka inna har'a akkamitti akkan gammadeen beeku kakuu na jalaa kuftee jechuudha gammachuu keessa bahee isheen dhuguma deemti sani gammadee dannasu sani gammadee sirbu kana isheen Mama daksi mali argate Afrika mali chafarti. Nadua devi lotori naganu beji mati beji sila yone jen nafana dendas turte mama lotori andi mile na to kono kaku da lewan gara bitewe da jannate ka jolle soresa inna kana jala garu haso hindandau bakka baida tabenya gammachuu koo kanumaan sini ibsaa sinin jedha warri naa gammadan like share comment naa godha gammachuun kun immoo sinitti haa darbu tokko keessanitti haa darbu sinin jedha ciao